sirraa baname. Ameen. Darbi adeemi maqaa Yesuusiin. Ameen. Namoota baay'ee galgala kana jalqabee abdii gurguddaa argan. Ameen. Isaan abdatan kun immoo inuma taa'u. Ameen. Waaqayyo akkanaan jedhe wayyoo kan keenya hin jiru warra jedhaniif Waaqayyo nan argama. Ameen. Argitu sa'aatii amma daqiiqaa kana booda nan kadhata. Ameen. Wayyaa irratti hin kadhata. Ameen. Iskiriiptoo irratti hin kadhata. Ameen. Simintii irratti hin kadhata. Ameen. Hiriikee irratti hin kadhata. Ameen. Balli sii banamuu akka jiru Waaqaan itti mamnu. Ameen. Minaa banameera. Inni du'a kee lafa dhiyoo keessatti arguun fiiguun karaa dheeraa irratti deemee jiraachuu kenna. Ameen. 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 Sila gaafa bokkaan roobu waan jeeqaman ture. Ameen. Ameen. Bokkaan roobaa dhufee akka yaaddeen taane Waaqayyo nu dabarse. Ameen. Nu dabarseera. Nu dabarse. Haleluuyaa. Ameen. Laamee. Tokko waan tokkoon isinitti qanii sagantaa kana malee dhufa. Sababii sagantaa iddoo garaagaraa obboloota koo wajjin deemuu fi badaa hin dhufu. Garuu namoonni Waaqayyo dhibeenuu kaase qabeenya isaaniitiif yeroo darbes waan qabanii nu bira dhaabbatanii. Ameen jedha. Ameen. Kottu Waaqayyo sumaan qaba. Ameen. Atarra xinnoo laattaa boruma mana keetu waan guddaa ta'a. Ameen. Eenyu uffata? Anaaf. Soo dhaggeeffadhaa isinitti nuti. Maqaa Kiristoos Yesuusiin arra wanta suuqataa suuqaaba. Ameen. Kan eenyu? Anaaf. Kan warri mana keessa ba Yesuusiin maqaa Yesuusiin isiniin darbin sagaleen kun. Ameen. Wanta akka jedhe wanta suuqa ture suuqaaba barani. Ameen. Siina ta'u dookimentii kee ta'u. Ameen. Wanta ijatti naa gedderama jettee gattee dadhabdee abdiitti kutattee suuqatti gattee barana manaaba. Ameen. Waanuma gatii dhabe jettuun Waaqayyo waanuma gatii dhabeera jettutti gatii sii godheetu isumaa si yaadata. Ameen. Eenyuun yaadata? Anaaf. Eenyu? Anaaf. Eenyu? Anaaf. Eenyu? Anaaf. Irraa jalqabee baasiif hin ta'a. Ameen. Torban irraas roobiis amma bokkaan yeroo kana irrooba. Barcuma kana immoo hin ergitan. Dhugaa dubbachuuf hin ergifanne. Ameen. Mattuu miti jiru. Saba Waaqayyooti. Attuu Waaqayyo hin jaallatu. Sinii galeera. Waan qabuun mana Waaqayyoo nan dhaabadda warra jetta harka keessa qabaan. Saatiin kana. Lakkinoo birrii lama ta'u birrii shan miti. Laakan kanumatti ijaarra sanatti xumuranna amma namoonni mana keessa taa'aa jiru laakun asii xumurattis. Ameen. Karaa gaazoo kanas ittuma mee aballatu jedha argaatu. Aballatu. Aballatu jedha. Aballatu. Amma Waaqayyo toluma si fayyise. Ameen. Birrii naaf dhiige. Waaqayyo amma irraatti birrii nama kadhatee beeku. Toluma fayyise galeega.